Bareedu ati dubartiidha miti dhalaadhaa miti. Hayyee waan akkasitti immoo sirna dhaggeeffadhu. Masalan anaafati jaalalleedha gannu meeku takka. Okay? Jaarsa qabaachuu kan illee beeku asuma akka naarree abbaan mana anaafati jaalalleedha gannu sababni isaa waan hin dhiratee fi waan dubartii taateef. Garuu wanta kana hubadhu bajammara ansi jaalachuu dura dubartii akkan jaaladhu ni beektaa laa. Fedhii dubartii qabaachuu kiyyaatu dubartii keessaa sina filachiise malee awwala kagaraa keessa ture gaafaan guddadheef baru gaafaan nyaadhee dhuguun fedhiin dubartii jaalachuu na keessatti uumamaa dhufe. San keessaa hin dubartii takka ta'uu keetiin si filadhe. Yoon si wajjin wallabe dubartii hunda wajjin wallabe jechuun miti bar jaalalli dubartii ana keessa nama jira naaf si gargar bee. Ammallee dubartii biraa wajjin itti fufa. Bajammara aandinnat jaalalli ni jalqaba na keessa ture maal inni jaalala kee osoo hin taane jaalala dubartiiti. Dubartii keessaa filamtee dhufti ati. Ammas filamtee keessaa baata dubartoonni biraa hafan waan ta'eef itti fufa. Kana jechuun dubartoota jibbuu jechuun miti si jibbuu jechuudha malee. Waligalee akkasii naaf haala. Yaa in politics gaafa kennu kan waan biraati. Habibi namoonni waliin wal jaalattee akkas dubartii keessaa si filadhee namoonni waliin wal jaalattee namuu hundan jaalatan. Akkas. Yoo adda baatu sin ulfaata akkasuma jedhanii nama arganiin wal jaalata adda bahaa no mee wanta kasi gaafadhu mee wanta kasi gaafadhu gifte musi. Difama umriin kee meeqamma? Umrii tiyamaa raawwata. Diidee uummanaan jira qofa. Asirratti ni diddee. Waan barbaadde ji waan ani fedhii umrii keetii qabaadde osoo hin taane egzaampilii fakkeenya tokko kaasuu barbaadeeti. Diidee naan ji fedhu soddoma naan ji. Diddee min qabi. Diidee bakka ayye umriin kee diidee maarate teenku. Akkasin jiru ati waggaa meeqaatti dhiirri jaalachuu eegalte mee wanni jaalala jedhamu kuni waggaa meeqatti si keessa dhufuu eegale waggaa meeqatti hubannaa jaalalaa beekumsa jaalalaa qabaachuu eegalte ati hanga nuna deebise. An jaaladhe akkasitti hin beeku wallee. Dhiira jaalachuun baanu bar dhiira jaalachuu baattus sa'aatii takkaa'u gaafa takkaa bara wannummaan jaalala jedhamu kan dhiira dubbisuu dhiiraa wajjin wal arguun si keessatti uumamee jira eenyu abbaa keetii eenyu abbaa fedhe biyya lafarratti. Amantaa? Fayyaa naa ta'e thank you. Si waggaa meeqaati? Si waggaa meeqaati please? Yaadatta? Actual total humanity. Okay. Waligala namaa goona akka hubannaa keessatti ilmi namaa waggaa meeqaam? Abdi please. Abdi rabbi targaagay. Abdi goota gooliin galcha rabbi. Obs. Hayya gifti. Kakeetii obee hubaattee akkaataa dhalli namaa biyya lafaa kanarra jiru namni waggaa meeqaa kaaseetii waa'ee jaalalaa baruu danda'a itti yaaddame. Ani maaliif beeka namni hunduu sa'aatii Oh, duba akkamitti jaalalatti hiikaa gootee takka kana hin beekne dhiisi bakka yeroon kedumate hayyabdi. Fakkeenyaa fi dhimma jaalalaa hin taane namni gaafa waggaa 18 ol ta'e waa hunda irratti rabbiin waajiba godhee jira fakkeenyaaf. Waan keerii dalagee waan shirii dalagee suni akka rabbiin namatti waajiba godheeti. Dirqama namni gaafa waggaa 18 ga'e fedhii jaalalaa qabachuu miti. Namni waggaa 30 ga'e kan garummaan qabnan jira kan barnoota irratti xiyyeeffatee waan wayii arraan kana warroonni waan akkanaa kanneen oomishu kan xiyyaara oomishu kan kaan waan makiinaa gargaraa waan gargaraa oomishu warra waggaa gadi 25 30ti. Kunniin kana keessaa waan sanirraa agartee fedha ila deemu jechuudha. Yoo ati akkuma guddatte dhala qabaate dhala waan fuutu dhalaan bakka rakkoo miti. Eyyo abdi habibi bravo la yeroo takka siin qabaa dhiifama nama dhibbaa fi waa kaas girtanii fi namoonni achi hirtan hundi keessumaa ka islaamaatis ka kiristaanaa ka oromootis safuu amantaa kan jenne waan takkan exactly lafa kaa'u barbaada adda baasee sirriitti. Abdi waan takkan si gaafadha osoo nama waggaa 8 wajjin osoo nama si miti beedisa ifin godha ani osoo nama waggaa 8 wajjin ciisee rabbi natti hin godhini namni sun ni dadhaba ni rakkata ni waywaata ni dhukkuba ni iyya waanumaan wajjin ciisuu fi wooma jaalalaatu waan jedhamu hin beeku namni waggaa 5 abdi ni sobee guddaan iyyuu hin jiru jechuu beeku akkuma ni sobee moduu baadhe jechuun kun ogutak inni waa'ee jaalalaa kun ka gaafattu Oi abdi targagga jaalalaaf kana maaltu waliif fide ogutak bira dalla sister ogutak gifti diya ogutak naaf abdi siin gaafachaa jira nama waggaa 5 wajjin amma akka heeraatti ni beekta akka amantaattu akka seera mootummaattu gudeeddi waan jedhamu jira mitire akkasimi shamarri durbillee waggaa 5 taatee 10 taatee rakkoon qabu inni sun step by step inni sun adda qoodama nama gurguddaa fi kajoollee adda amma gaafii keenyaa deebisatti ani dabbal guddaa nama agartu kuni koy ani dabbal guddaa nama agartu abdi ogutak waan hin jirre fiddee naasin qaama fakkeenya koy ani dabbal guddaa nama agartu kuni osoo ijoollee waggaa 5 wajjin ciisee ijoollee san fedhee galalaa ni qabdi mee koy waattu nata deemaaf ta'e rabbi jedhu hin qabdu abadan hin qabdu nama waggaa 18 yoo ta'e hin qaba maal
Abdi gaaffii kana malee duudhaan. Obboleessi waan kana amma fakkeenya osoo waan kana garatti dhugdee akkam taatu akka itti reegaati waan wayii akkam gooti. No. Jalqaba bakka irraa siibsuu barbaadeen qaba na dhaggeeffadhu. Sirna dhaggeeffadhu laal. Abdi an dabbal guddaan ammas taa'u kun. Daa'ima waggaa shanii wal ciisu jechuun nama waan kana osoo garatti akkasii kanaafis hin jaanu. Okay kanaafis hin jaanu. Ati dhabuuta dhaggeeffadhu. Amma daa'ima waggaa shanii biroo osoo waan kana keessee aananii dhugeetteen hin dhuytu. Kan beektu. Okay ani biroo osoo keessee hin dhugaan. Ati yaalli keenya dhukkubachuu keeti qaadama osoo wajjira fedhe. Fayyaan haa ta'e. Sababni anaa fi mucaa san gargar godhe maali? Umrii keenya miti. Umrii osoo hin taane waan daloo qabe waan dalagdeedha waan biraa miti. Waan daloo qabe. Abdi nama waggaa lama bira keessee aananii dhugi yoo ittiin ka dhuguu fi ana guddaa bira keessee ka jitu garaagarummaan keenya maali? Beekumsa keenya miti. Beekumsa keenya umrii wajjin waliin qabatu. Beekumsaan fakkeenya. Beekumsa malee. Beekumsi malee wajjin dhufa abdi. Beekumsi nama waggaa 30 fi nama waggaa 5 garaagarummaan maali? Umrii miti. Kana waan tokko danuu si baasu laan ariifatin. Waggaa sun iyyuu osoo hin taane walii haa galu walii galaa haa deemnu. Shamarri waggaa 8 ciisee hin dhiyyitii dhukkubaa fedhii qabdu naan jedhu. Akkasiimi waan yaaraa feetu. Ta waggaa 20 illee gaafa durbummaa qabdu akkasuma dhiyyitii dhukkuba ni boottis akkasuma. Ilaal kaa bakka ati waliif fiddu ilaal. Sababa qaba beekadhu sababaan iyya isaanii maali kajoo ilaaluu nurra jiraata. Yoo akkas taate waan kana osoo gara dhuge yookiin ajjees yookiin midhaan irraan gaha. Kanaafiyyuu nama waggaa ni warqee jira kan neebar. Abdi tara gaagaa ogutak. Abdi ogutak. Baabaa kiyya kana aggoonula. Dubartiin waggaa 20 ta dubrummaa qabdu wajjin ciisuu tiyyaaf ta'iyyitu waan biraati. Muciyyoon xiqqoo waggaa 5 wajjin ciisuu kiyyaaf ta'iyyitu garuu waan biraati. Lachuun iyyaa yes. Koi nintu muran. Yaadu miti kaasu nama fedha waliin. Okay nintu muraa koi. Isii waggaa 30 dubrummaa waan qabduuf dhukkubbiin itti dhagamuu danda'a. Isii waggaa 5 garuu ma'anuma waan sanitti waan hin beekneef ibidduma zabaatti fakkaatee boo'uu dandeessi. Garaagarummaa isaanii maal as keessatti? Garaagarummaa isaanii hin xumura gaayoon xumuruu baadhina nubattu waan ta'eef. Tadis qofaa miti namni biraallee rakkabatuun barbaada waan kana. Laal dubartii waggaa 30 dubrummaa qabdu yoo wajjin ciise dubrummaa isii qofaa dhukkubsuu danda'a tokko naa qabatu sister goota akkati. Mucaa waggaa 9 garuu mucaa waggaa 5 garuu dhukkubbii dubrummaa qabattee qofa osoo hin taane maanaa waan sanii waan hin beekneef. Kana jechuun maali? Guddina umrii wajjin wal qabataa deema. Fedhiin ilma namaa guddina umrii wajjin wal qabatee dhufaa deema. Fedhii gaafaas hin jiru. Jaalalli takkaa fedhiin inni jalqabaa. Koi nin xumura. Arreefu mallee sitti himeetiin jira. Jaalalli kun lamaa jira siin jira. Addunyaa tana gubbaa namni jaalallee hin qabne danuu jira. Namni gurguddaan. Addunyaa tana gubbaa dubiraa fi dhiirri waggaa 18 caale ka dubartii dubbisuu fi dubartii wajjin ciisuu hin barbaanne hin jiru. Kaan ni jibba osuma fedhu kaan ammoo dhabee kaan ammoo sodaatee yoo dhiiseen alatti hin jiru. Jaalalli kun maal gane girrama jaalalli lama. Inni tokko maal siin jira guddina umrii keetiin ngaataa dhugaatii wajjin wal qabachaa ka deemuu fi inni tokko immoo eegee bartee inni sun garaa keessa si jiraate inni sun dhiibee nama wajjin akka wal bartu si godhuudha. Ayisammaa? Xumuradeen jira. Itti qaxxalee amma. Wantan siin jedhee ka adeedhaa jirtu fedhii qabaachuu fi jaalala rabbii kophatti namaa kosanii fi ilmi namaa tokko nyaatee dhugaa gaafa sadarkaa ballaggii irra ga'ee dhiira barbaada shamara barbaadan suni waladda suni fedha uumama rabbi namaa kennu fedha uumamaa harji uumamaa si galee. Jaalalli immoo guyyaa keessa ka rabbi namaa kennu si jedhee kennaa laa ilaaha illallah. Azabaa fi jannata walitti jiru jirra. Okay, ani amma kana sabarumaan jiru. Abdi noo baddu ogutak. Abdi noo baddu. Jaalala rabbiin namaa kan namii? Yaa. Rabbiin jaalala nama waggaa 5tiif ni kannaa? Rabbiin jaalala nama waggaa 5tiif ni kannaa? Jaalala moo? Maan kenneef reema? Akkam namni waggaa 5 biyya jaalataa haadha jaalataa dubartii jaalataa wajjin ciisu. Fedhii adda baasi qaabaleessoo fedhiif jaalli waladda. Fedhiin bar bu'uura laal wanta kana mani an osoo fedhii qaama keessaa qabaachuu baadhee mi'aa fi fedhii fi jinnii fi jaankaa dhalaa beekuu baadhee walumaan dhala barbaaduuf hin jiru. Jaalallee dhalaa jaalachuudha miti. Fedhiin garuu isa na dhiibee akkaan dubartii jaaladhu na godhu fedhii qaama kiyya keessaa burqu qaama kiyya keessaa control confuse na godhuutu dubartiin na eegamsiisa. Fedhii jala deemu dhalaa bareedduu fakku jaalaan beeku tuttaa itti mul'ata baleessoo.